Akkama harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aan keessummaa addaa tokko qabadheen isiniif dhiyaate. Keessummaa keenya namoonni baay'een kan beektan weellisaa sagalee baay'ee kiilolee ta'eedhaan dhaga'uudhaan kan baay'ee beektan Weellisaa Muktaar Usmaan waliin kan turtii taasisnu keessumaa tibba kana guyyoota muraasa fuuldura kiliippii mat-dureenshee addatti immoo tiyyaa jettu qopheessuudhaan dhageettii guddaa ittiin argateera. Waa'ee weelluu kana irraa dubbannu turtii waliin taasisnu warreen hordoftoota amantaa Islaamaa Eid Mubaarak jechuun hin daganne baga ayyaanaan tureessanii Eid Mubaarak jecha mee Muktaar Eid Mubaarak. Duraan dursee ummata Oromoo ummata Islaamaatiin baga guyyaa Iidaatiin nagaan isin gahe jedha. Ummata Musliimaa addunyaa mararra jiru maraanii baga guyyaa kabajamaa kanaan nu gahe jedha. Itti aansee mootuu miidiyaan kun immoo sagantaa kana yeroo gabaabduu keessatti na afeeree akkan ummata kiyyaa wal qunnamu na taasisuuf carraa kana naa kennuu keessaniif galatoomaa jedha. Ulfaadhu galatoomi Muktaar. Egaa weelluu tokko tibba kana gadhiisteetta. Aartii Oromoo keessatti garuu gaheen ati gumaachaatti turte baay'ee guddaadha. Namni kamiyyuu kanaan si yaadata. Haa ta'u egaa waa'ee weelluu kee ati tiyya jettummoo guyyootuma muraasa fuulduradha kan ati gadhiiste. Mee qabiyyeen sirba kanaa maali? Isa jedhu irratti ni deebina. Isa dura garuu mee weelluu kana daawwattoota keenya daawwachiisnee walitti kan deebinu ta'a. Galatoom. Tiyyaa ani keekeeti naati tiyyaa omu ani keeti hanga lubbuun tiyyatuun jirtutti. Attamiin si malee gajiisa garaan koo abdii jiruutti yaati si jaalalagee tanin an abdadhu guyyaa gaafa rakkoo tanin an waammadhu guyyaa gaafa rakkoo mee yaadadhu ati bakkee duraan jalqabne roo osoo ati jirtume maal dhabeetan ilaala kan biroo. Tiyyaa ani keekeeti naati tiyyaa omu ani keeti hanga lubbuun tiyyatuun jirtutti. Walingen jenne
kunoo har'a gahe. Kam jedhetanii ani kun adii susifaasu barbaadeetiin dhabee laashoo hojjechan ittiin ibsu. Gammachuun teediyoo kam jedhetanii ani kun si haqqisu jiraachuun dandagiiwwan ammas si malee. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa weelluun amma dhageessanii Weellisaa Muktaar Usmaan kan weellisee Muktaar Usmaan immoo amma qaamaan nu bira jira. Tarii Muktaar achiitii waan banamee irraa laata sagalee kanatti deebi'a. Na bira wanni banamee hin jiru, wanni martuu cuccufaadha. Tole egaa mee sirba baay'ee bareedaa ta'ee viidiyoon isaa yookiis kiliipiin isaa baay'ee nama hawwatudha kanatti qopheessee mee baay'een sirba kee kana achiitiin isaa maali? Ati xiyya kan jedhu kun. Sirbi kun akkaataan ani itti hojjechuu yaade sirba ammayyaa tokko weelluu ammayyaa tokko kan namni Oromoon gara fuulduraatiif itti gargaaramuu danda'u namni lafaa dhufaa namni lafarra jiru martuu itti gargaaramuu danda'u ati tiyyaa yookaan ati kiyyaa waliin jechaa namni addunyaa tanarra lama ta'ee waliin jiraataa jaarsaaf jaartii ta'ee hiriyaa ta'ee waliin jiraataa waliin horee waliin jiraataa anis keetii atis tiyyaa anis keetii waliin jechaa jaalalaan waliin jiraata. Kanarratti akkamitti waan kana akka jabaatu yookaan immoo waan isaan waliin qaban waan of afuuf qaban waan kaleessa waliin qabaatan san akkamitti qindeessee bifa ammayyaa ta'een dhiyeessa jedhee sirba kana kanan barreesse bara 2000 waggaa 20 har'aa jechuudha kanan barreesse. Walaloo isaa ammootu nama qindeessaa muuziqaa beekamaa tokko biyya Suudaanii irraa baqatee biyya kana jiraa nama santu yeedaloo isaa kana naa kenne. Nama Muusaa jedhamu tokko isatu naa kenne sagalee kiyya laalee kana itti akkasitti sirbi jedhee naa kenne waggaa 20 qabadhee taa'e jechuudha. Maal ittiin waggaa 20 qabattee keessee fi maal ture tarii waan warreen nu daawwatanitti himtu qabdaadha? Icciitiin guddichi waanuma nuti akka Oromootitti qabaachaa turre jechuudha. Kan namni hunduu biyya keenyarraa roorroodhaan ari'amnee baqannee biyya baqaa turre carraa biyya kiyyatti deebi'ee waan kana hojjechuu hin arganne kana ture. Sirboota bara 2008
2007 hojjedhe 2008 gadi dhiisee ture sirba tokko albama tokko yeroo san hojjechuun barbaanne akka ani barbaadu akka garaa kiyyatti na hojjetama jedhee yaanni ture. Ammoo amma mootuu biyya dhaqee biyyatti wayita lama dhaqee amma juunii keessa waggaa 21-22 booda biyya dhaqee hojjedhee kiliippii isaa immoo diseembarii kana dhaqee taachitti hojjedhee dhufe jechuudha. Walumaa galatti sirbi kun akkasii seenaan isaa. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isinii darbaatti kan jiru Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa ODM keessummaan keenya immoo weellisaa beekamaa Muktaar Usmaan waliin turtii kan taasisaatti jiru keessumaa immoo haala aartii Oromoo irratti waan muraasa waliin dubbanna yookiin waliin marii taasifnaa isinis kanatti barachuudhaan akka irraa bohaartan abdii goona. Meegaa baatii mashan kan hin caalle keessa sirbi baay'ee dhageettii argate tokkos jira. Ijoollee meettaa gamaa kan jedhu. Egaa anis qophii kooratti yeroo garaagaraa itti dhimma ba'eera. Waa'ee isa sanaatti dhufna. Isa dura garuu aartiin Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa maaliirra ga'ee jira jechuu dandeenya. Akkaataan uummanni keenya itti aartii Oromoo simatu ta'ee akkaataa itti weellistoonni keenya aartii Oromootti hojjechaa jiran kana akkamitti madaalta bara waggaa 20 fuulduraatti ilaaltee haala ammaa kana akkamitti xiinxalfamu ta'an? Aartiin kanaan dura akkuma yeroo adda addaa miidiyaa adda addaa irratti yoo na gaafatan waan ani natti fakkaatu waan ani xiinxallee ani argee natti fakkaatu aartiin saba tokko jireenya sabaa waliin deema. Sabni sun saba tasgabbaa'aa yoo ta'e saba guddate yoo ta'e aartiin isaatillee kan akkasumatti ka guddatu ka tasgabbaa'ee ta'a. Aartiin hawaasnichi akkaataa inni itti jiru jireenya hawaasaa calaqqisa. Kanaaf aartiin Oromoo hin guddanne jechuu hin dandeenyu. Aartiin Oromoo meeshaa waan barbaachisuuf oole keessaa uummanni Oromoo isa barbaachisuuf itti oole keessaa aartiin Oromoo waan tokko jechuun qabsoo Oromoo keessatti uummanni Oromoo roorroo jala jira, roorrifamaa jira. Ammallee uummanni kun roorroo san jalaa bahuuf qabsoo inni godhe keessatti aartiin Oromoo waan guddaa dalagee jira jechuudha. Kanaaf ani aartiin Oromoo akkaataa jireenyi Oromoo itti jirutti jira, bareeda jira jedhee tanan hima jechuudha. Yoo gara akkamitti jira jenne. Maal fakkaata immoo yoo jenne akka aartiititti yoo laalle immoo irraa baafnee waan amma siin jedhu kana lafa keennee yoo irraa baafnee laalle wanti baay'een nu hafa. Madaalli aartiitiin immoo yoo ija aartii qofaatiin laalle waan guddaatu nu hafa. Maaltu nu hafa yoo jenne tokkoffaa namootni kennaa dandeettii rabbi uumamaan kenneef namoonni suni baay'ee as bayaa jiranii. Kan bayan kun rakkina hawaasichi qaburraa kan ka'e akka garaa isaaniitti waa hojjechuu hin danda'an. Dhiibbaa afaanicharra jiruun, dhiibbaa aadicharra jiruun akka garaa isaaniitti hojjechuu hin danda'an. Kanaaf waan akka garaa isaaniitti hojjechuu hin dandeenyeef hawaasni immoo waan bareedaa sirraa eega. Waan bareedaa yoo sirraa eegwatu waan san hojjechuuf humna itti qabaachuu qabdaa. Humna kasii ta'u immoo hawaasichuma yoo as garagaltee ilaaltu kanaaf wal qabataadha. Jabinni hawaasichaa aartii hawaasichaallee hin jabeessaa. Anaaf aartiin Oromoo guddannee guddatee ka jedhu doon ta'in an akkatti madaalu aartiin Oromoo saba isaatiif waan isaa barbaachisuuf hojiirra oolee jira jedheen yaada. Gaafa uummanni Oromoo nagaa argate du'a jechaan irraa dhaabbatee ofii isaatii tasgabbaa'ee aartiin Oromoo akka Oromootitti agartee namni isa laalu, namni isa kunuunsu tokko gaafa argame, caasaan isa kunuunsu gaafa uumame aartii dafee guddachuu danda'u jedhee tanan amana. Tole, ulfaadhu ayyeen daawwattoota keenya egaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaasporaa Miidiyaadhaa. Keessummaan keenya immoo weellisaa beekamaa Muktaar Usmaan keessumaa
ijoollee meettaa gamaa kan jedhuun baay'een keenya beekna. Kana qofallee otoo hin taane sirboota yookiis hojiiwwan ittiin hojjete keessaa kanneen akka boontuu arsii jedhu akkasuma immoo ati tiyyaa kan jedhu immoo kan amma gadhiifame kana qofa otoo hin taane gibeen gamaa kan jedhuunis beekama jechuudha Muktaar Usmaan. Isaan kun egaa warreen immoo muraasa ani kaase malee baay'ee sirboota danuu qopheesseera. Mee gara duubaatti deebiseen si yaadachiisa Muktaar. Waa'ee yogguu jireenya baqaa keessatti kan hin argadhe weelluu kana kan jedhullee nuuf kaaste. Har'a garuu jireenyaan gara ardii Awurooppaa kana keessa kanatti jirtu. Baroota jiraatti keessatti artistii Oromoo ta'uudhaan aarsaaf yookiis miidhaa baastan akkamitti ilaalta haala ammaadhaan egaa aartiin Oromoo guddatee hin guddanneessa jedhullee akkuma madaala abbaati jette yaada ati jette irratti waliin gala garuu waan jabduu kaffaltanitti hiriyoota kee baay'ee isaanis sababan beekuudhaaf mee akka keetti yaadannoo addaa ati yaadattu qabdaa aartii keessatti aarsaa kaffalte. Beeytee aartii Oromoo kana keessatti gatiin nuti itti baafne guddaadha beeytee. Gatiin nuti baafne guddaadha yoo siin jedhu keessattuu artistoonni Oromoo ifaajee kenna kan alagaan nu miidheerra kan sabni kennallee nu hubachuu dadhabellee hin jira beektee akka uummatumti kenna uummatumti Oromootiyyuu kan nu hubachuu dadhabe. Maal inni kasiin jechuu barbaadu aartii kana keessatti rakkoon nurra gahee guddaa. Yoommoo rakkoo aartii Oromoo yookaan akka dhuunfatti narra gahee jira jedhee ammasitti waan akkasii kanaan dubbachuu hin jaaladhu. Maaliif yoo jettee nama Oromoo ka lubbuun jiru ka miillisaa oduma inni lubbuun jiru irraa muran nama akka kaffee aloofaa odoo lafa Oromiyaa keessatti ijaan argitu waan kana argee rakkoo akkanaatu nurra gahe jechuun baay'ee nama saalfachiisaa nama akkasiillee dubbachuun barbaadu rakkoon narra gahe hedduutu jira akka dhuunfaa kiyyarra qaama kiyyarra maatii kiyyarra yoo namni Oromoon irra hin geenye jiru kanaafuu amma kana nurra gahe jennee boo'icha himachuun nurra hin barbaachisu namoonni nurra caalaa kan irra gahe hin jira ammoo kan lubbuu mi'ooytuu kan namni marti fedhu sanuu ka kennis waan jiruufi kana akkanumatti irra dabarree fedhaa jechuudha. Tole galatoomii isa kanaaf baay'ee sindirqisiisu garuu namoonni mudannoo addaa waan dhaloonni irraa baratu tarii waan nu qooddu qabdaa laata deemu maaliif si'a tokko namoonni hojii gaafa hojjetan qormaan yookiis immoo danqaa wayii tokko yoo isaan quunname kuni hin ce'amu yookiis hin darbamu jechuudhaan abdii kutanii duubatti deebi'u tarii kallattii sana kan barbaade yaada keenan kabaja akkasumatti fudhadheera yoo fudhanne garuu sirba kee kan meettaa gamaa jedhu kana yeroo garagaraan dhimma itti ba'e waan ta'eedhaaf dhaamsisaas akkaan jabaadha amma immoo ati tiyyaa kan jedhuudhaan torbanuma amma jedhu kana keessadha kanatti lakkistee jirtu mee haala weelluu Oromoo kana yogguu ilaaltu akkaataa itti artistoonni Oromoo itti hojjetanis ta'e akkaataa uummanni keenya immoo fudhatee hojiirra oolchu kana akkamitti ilaalta mee ati tiyya kan jedhu immoo CD guutuudha baaste moo akkaataa kamiin uummanni argatee hordofuu danda'a isa kanarraa waan nuuf himtu qabdaa laa? Sirbi amma dura gara aartiin Oromoo kun maal isa barbaachisaa maal ta'uu qaba ka jedhu irratti amma waan bareedaa yoo hojjette uummanni Oromoo saba waan bareedaa jaalatu saba faayame saba waan qulqulluu jaalatu saba waan itti morkatu jaalatu uummanni Oromoo uumaa isaatitti kuni waan kiyya jedhee waan agarsiifatu tokko saba barbaadu kana dandeettee isaa dhiyeessuu danda'uu qabda yoo rabbi si gargaare gargaarsi rabbii jiraate jechuudha. Artistoonni Oromoo waan hojjetan irratti qulqullina irratti sirriin hojjetamuu akka qabu nan amana. Durirraa kaasee qulqullina irratti hin amana. Haga humni kiyya danda'e waan bareedaan hojjedha jedhee tanan yaala ture. Deebinee immoo yeroo hundayyuu aadaan saba keenyaa dandeettiin artistoonni qaban maal akka ta'e hagam akka dandeenyu hagam hin dandeenye jennee adda beeknee ka dandeenyu hojjennee kan hin dandeenye immoo beekumsa warra qabaniin mari'achuu warra dandeettii qaban amma mucaan kilippii kana hojjetee kanaan dura sirbaa caaluu maalan jira nama waraabe amansiisaa nama jedhamu
sirba Andu'aalam jedhamu mucaa sirba sanillee mucaa sanatti waraabee amansiisaa kana waraabee nama akka malee jabaa aartii Oromoo sadarkaa guddaadhaan gahuu danda'a jedhee ani gara fuulduraatti abdii irraa qabu hedduun isa galatoomfadha. Yoo hojiillee hojjetu horiif jedheen hojjetu namni kuni hojiif moof hojjeta moona hojii kana hojjennee gadi baafnee alagaadhaan ittiin wal qixxaachuu qabna jedhee amanee hojjeta. Maallaqaaf hin hojjetu. Namoota akkasii kana jajjabeessinee artistoonni Oromoollee sirboota keenya kana odoo aadaa keenya gadi hin dhiisin sirboota waan dandeenyu beekumsa qabnuun odeensiin keenya maal fedha ummatni keenya maal fedha ka jedhu raganni keenyallee dhiichisni keenyallee yoo marayyuu akkuma jiraatetti maaliif isin aadaa keenya gatamuu qabu hafuu qabu akkaataa tolutti miidhagina Oromoo bareedina Oromoo faaya Oromoo agartee faaya Oromiyaa akkamitti kana ummatatti mul'isuu dandeenya addunyaatti mul'isuu dandeenya ka jennu irratti yoo hojjenne bareedaa ta'a jedhee tanan amana. Wanni guddaan bara waliin deemuu yaalu keessattuu ijoolleen biyya jiran carraa bareedaa qabanii nutu asitti fagoo jirra anuu biyyatti deddeebi'een hojjedhe kun humna guddaa nama gaafataa maallaqa guddaa si gaafataa yeroo guddaa si harkaa fudhataa karaa dheeraa deemus jalaa fudhataa kanaaf ijoolleen biyya jiran waan guddaa hojjetaa jiranii ammallee kana caala bareechisanii akka isaan hojjetan abdii qabaa. Uummanni Oromoo immoo abdii horachuutu isarra jira. Artistoonni lafaa dhufan akka malee dandeettii qaban kan nuun dachaa 10 irra deddeebi'an dhalatee jira. Kanneen kunuunsanii yoo guddisan artiin Oromoo hin jiraataa jedhee tanan amana. Tole egaa daawwattoonni keenyas kilippii makee kana asirratti argaatti jiru yookiin iskiriinii keenya irratti kilippii baay'ee bareedaadha. Ati tiyya kan jedhu dhaamsi isaas yoo ta'e akkaataa itti viidiyoon isaa fudhatame yookiin editingii isaa akkaan bareedaadha. Anis kunumti baay'ee na hawwate jennaani kan osoo dhimma kanarratti dubbanne jennee keessummoota keenya illee osoo afeeriin kan dhufne haa ta'u kilippii kana kan hin argadhe fuula yuutuubii irratti ammas kallattiimaan yuutuubii marraan fayyadamaatti jira. Walaabuu entertainment kan jedhuun argaa. YouTubein kun kan keeti moo kan nama biraa irratti kan inni poostee waa'ee YouTubii kanaa waan nutti himtu qabdaa? Waa'ee YouTube irratti waan ani himuun qaba beektee ummanni Oromooti wanta ani dhaabu. YouTube ijoolleen Oromoo irratti baate kana sirba Oromooti jettee yoo laaltee dhaqxee kan bantu taate fakkeenyaaf sirba Salaalee bahu malee jedhu tokko mucaan Booharaa jedhamu ka sirbe tokko Birhaanuu gara view miliyoona 3 qaba mucaan kun. Horii takka irraan arganne nama achirra maxxansiisantu maallaqa san irraa gargaaramaa jechuudha. Ijoolleen Oromoo hin sirbanii sirba kana namoota YouTube chaanaalii qabanitti kennanii jarri sun immoo namni hin laallee homaan arganne jedhanii irraa fudhatan. Horii guddaa baasanii hojjetanii tola kennanii jecha. Abbaan YouTube sanii irraa soorama. Kanaaf ani waan kana maaliif namaaf kenna jedhee waan kana ijoollee qabaa nama ijoollee gurguddoo qabaa. Ijoolleen tiyya tageettee teknooloojii biyya kanatti guddattee biyya kana dhalattee ka xiqqaa ta'ee dhufee biyya kanatti guddate qabaa. Ijoollee xixiqqoo asitti asuma dhalattee asuma guddatte qabaa. Ijoolleen tuni waan kana onnoo hordofuu hin dandeetti. Anillee gochuu nan danda'a. Maaliif namaa kenna ka jedhuun walaabuu entertainment ka jedhu banne jechuudha. Irratti barannee ijoollee meettaa gamaachi irratti maxxansine seerri isaa maal akka ta'e barannee seerri biyya kanatti seera isaa hordofteet hojjetta. Yoo hojjettee jettee adada mul'ateen maallaqa keessuuta suutaan hin argatta. Deebi'ee immoo dhalootatti ilmaan keetitti darbaa jechuudha. Industiriitti jijjiiruu dandeetta. Gara fuulduraatti ijoollee biyyarraallee wallistoota Oromoo hedduun haasofsiisee jira. Waliin haasahee waan dafqa isaanii akka namni isaan hin nyaanne akka isaan bu'aa irraa argatan irratti waliin hojjechaa jirra. Kanaaf walaabuu entertainmentiin kuni kiyyaa kan irratti hedduu irratti ifaajee hojjetu mootu Weellisaa Muktaar Usmaan mucaa kiyya hangafa
kana namni keenya uummatni Oromoo subscribe godhee wanni kun akka ol guddatu yoo goone boru artii Oromoo ittiin guddisuu dandeenya jedhee tanan amanaa. Haa ta'u galatoomi ayyeen daawwattoota keenyaa egaa asuma armaan olitti argaatti kan jirtanii walaabuu entertainment kan jedhu kan Muktaar Usmaan ta'uu gamanumaan isin beeksisa. Mee Muktaar gama YouTube erga kaastee achumaa waan dubbannu tokko lama qabna. Haa ta'u walaabuu entertainment jedha YouTube'n kee yoo waan biraa fudhanne immoo yeroo adda addaa yoo kaasne namoonni keenya irra jireessa kan artistoota keenyaa baay'ee subscribe yogguu ta'uun agarru. Jechuun viewuun isaas akkasuma bibittinaadha jechuun yookiis namoota bibbirootu fuudhee post godhee iddoo garaagaraatii namni argata ta'a yookiis immoo namoonni keenya baay'een ilaalan ta'e hin beeku kan warreen ollaa keenyaa waliin yogguun ilaalu viidiyooma viyuu ta'ame yogguun ilaalu akkaan xiqqoo ishee nama yaaddeessa jechuun qarshii baay'ee itti ba'ameeti kan hojjetame amma fakkeenyaaf kilippii matee kana fudhachuu dandeenya. Amansiisaa ifaa hojii ogummaasaa mucaa jabaa ta'us garuu hojiiwwan kana kan hojjetamu baasiin itti ba'eeti. Kanneen yogguu ilaallu uummata keenyaafis ta'e weellistoonni keenyas hojii qulqulluu saba isaanii akka ga'aniif maal dhaamta gama yuutuubii kanaan? Amma wanti naan uummata Oromootiif dhaamu fakkeenyaaf moo'ita nuti ijoollee meettaa gamaa haaraa post godhanii namoonni baay'een fuudhanii yuutuubii chaanaal isaaniirra gayan. Maal goone wayita akka jarri kun seeraan ala waan kenna fuudhan iyyannu narri yuutuubii harkaa cufan. Namoonni tokko tokko barreessanii please ani ebaluudhaan irraan cufinaa isinirraa hin kaasaa jedha. Akkasittis akka irraa jalaan cufamnes goones jirra. Ka jalaa cufames baay'ee. Namoonni waan yuutuubii sirboota namaa odumaan qaana'iin sirba namaa fudhatanii ofirra kaayanii akkasitti yuutuubii sanillee hin guddisanii viyuu namicha sanii harkaa faffacaasanii jechuudha. Siigalee nama laalu kanarraa xiqqeessan. Ka warra Habashaa yoo fudhanne maaltu isa guddise yoo jenne namuma keenyatu laala. Irra jireessa nama keenyatu laala. Oromootu laala. Oromootu laala. Odoo Oromoon agartee ka isaa kanatti as garagalee amma sirba Tigree yoo fudhattee sirba warra Tigree yoo fudhattee yuutuubii isaanii irratti viyuun isaa hedduu baay'eedha. Bara Tigreen mootummaa TPLF sababaa saniin waan isaanii mara namni xireeffatu sanuu viyuun isaanii baay'eedha. Maaliif xiqqaallee ta'an isaan turre deddeebi'ee ilaala waan ofii mi'eeffatan jechuudha. Uummanni Oromoollee akkas gochuu qaba, morkachuu qaba. Waan ofii ilaaluutti sirra jira. Wallisaan tokko yoo viyuun miliyoona 100 laalame waaw kun Oromoodha jettee himatta. Kiyya jettee himatta. Garuu immoo yoo ilaalte achis 20,000 achis 50,000 namichi miliyoona 5-6 laalame homaan qabu bakkasitti miliyoona 3 bakkanatti miliyoona 2 laalama bakka rachichitee. Kanaaf Oromoon wayita namoonni yuutuubii irratti fakkeenyaa ati tiyyaa kana namni biraa yuutuubii chaanaalii biraa irratti argan wanni kun keetii miti jedhanii yookaan immoo karaa keessaatiinis barreessanii nuttis himuu walitti himuu akkan waan san hordofnu wal gargaarree waan mataa keenyaa tokko dhaabachuu hin dandeenyu ol guddisuu hin dandeenya. Artii Oromoon guddifachuu ka danda'u jabina Oromoo irratti Oromoon waan ijoolleen tun itti dadhabdee fiddee kiyya jedhee laaluuti sarra jira. Kiyya jedhee jabeeffachuuti sarra jira. Hedduu nu hafaanu saba agartee miidhaa keessa turree saba hacuuccaa keessa jirre kuni xiqqoo futtaafatee bahe miliqee ka bahe humnaan cabsee ka bahe isa kana kunuunsutu nurra jira malee sirba ijoolleen teenya sirbituun istuudiyoo tokko keessatti biyyatti birri biyya sanii 100,000 150 fixaniitu hojjetu sirba takkitti ijoolleen gaafa isaan baasan yuutuubii bakka 30tti kukkutee nama Oromootu maxxanfata. Habashaan hin maxxanfattu iyyuu. Sirba keenya odoo danda'a balleessuu barbaadan. Nama keenyatu fuudhee maxxansee akkasitti harkaa baraaxeessa yookiin immoo akka inni bu'aa dhabu godha dhama dhabsiisa. Kana uummanni Oromoo morkachuu qabaa. Waa'ee yuutuubii kanalleen yoo nuti walitti deebinee wal gargaarree walii ilaallee laayik sheer godhee namni sabskiraayib godhee wayitaawwanni haaraan ba'u tokko laalaa jedhee akkasitti walitti mul'isee yoo jedhee wanni hin guddanneef hin jiru jedheen amana.
haa ta'u guddaa galatoomi ulfaadhu meega weelluu kee ati tiyya jettu torbee kana keessa gadhiifamee dhageettii guddaa argate bu'uura godhachuun kan hin keessummaa si godhadhe dhimmoonni danuu irratti dubbannu baay'ee jiraachuu baatus waan yuutuubii ati kaastee garuu xiqqoo isheen warreen nu daawwachaatti jiran agarsiisuu barbaada. Kanaaf ati iskiriinii irra hin jirtu garuu laayivii namootatti agarsiisuu barbaada. Daawwattoota keenyaa turtii waliin taasisaatti kan jirru Weellisaa Muktaar Usmaanii mee akkaataa itti walaabuu intarteementii sabiskiraayib gochuu dandeessanis ta'e peejiiwwan biroo weellistoonni Oromoos ta'e namoonni hojii Oromoo hojjetan itti maxxansan itti gootanis sin agarsiisaa turtiin keessan na waliin haa ta'u mee walumaan gama yuutuubii deemnee walaabuu intarteementii jennee barreessina. Isa booda akkaataa kamitti sabiskiraayib goonee sirba haaraa gadhiifame immoo akkamitti akkuma inni poostee nu bira gaasa jedhu xiqqoo isheen sin agarsiisaa turtiin keessan waliin haa ta'u Muktaar daqiiqaa tokkoof na eegi. Ayyeen daawwattoota keenyaa akkuma sin beeksisee keessumaa indaastirii fiilmii keessatti yookiis immoo teekinooloojii jamanaa keessatti vaaliyuun yookiis bu'aan yuutuubiin qabu akkaan guddaa fi jabaa ta'uu ishee isin agarsiisuun barbaada. Isa keessatti immoo namni turtii waliin taasisu guyyaa har'aa Weellisaa Muktaar Usmaan waliin wayitaa turtii taasisnu har'a waa'ee sirba isaa haaraa ati tiyya jettu kiliippii baay'ee bareedaa ta'e dhaamsa jabduudhaan qopheesseera. Mee walumaan walaabuu intarteementii kan jedhu haa barreessinu. Walaabuu intarteementii akkasitti argattu. Yoo walaabuu intarteementii argitanii akkas goonee ilaalla. Kunoo walaabuu intarteementii kan jedhuun isin agarsiisa. As gaafa deemtan egaa walaabuu intarteementii kana argaatti jirtu iddoo karsariin koo jirtu ishee kana mallattoo argitan akkas godhaa mee akkas godheetanii maal gootu iddoo kanatti ishee kanarra gootu jechuudha. Yoo mallattoo bilbilaa kana mana barumsaa baay'ee keessatti baay'een keenya manneen barnootaa baranne keessatti baay'een isaa kan harkaan rukutamu sabatee odeeffannoo isaa badhaana qabna. Ishee kanarratti rukuttuu jechuudha. Yoo ishee kanarratti rukuttanii akkas yoo gootan personalize yoo gootanii yeroo adda addaa kallattiidhaan isiniin dhaqqabu dhaqqanii ofii keessan barbaaduudhaaf dirqamtuu jechuudha. Yoo akkas gootanii mallattoo all jettu kana tuqxan immoo kallattiidhaan notifiikeeshinii argattuu jechuudha. Asirra yoo deemtan egaa viidiyoowwan 9 akka poosti ta'an argina. Isa keessaa egaa hagammaa 2.56k kan jedhu kana jechuun gara 2,500 jechuudha. Haga kana argitu jechuudha namoota wannoo ta'anii viidiyoon 9 akka jiran. Akkaataa kamiin ilaallaa kana kan jedhu immoo as keessa gaafa galtanii home jettanii yookiis immoo asumatti viidiyoowwan jiran kana view gochuu dandeessu yookiis immoo viidiyoo asirratti poosti ta'an jechuudha. Akkasiin ilaaluu akka dandeenyu isin beeksisuu barbaada egaa guddaa galatoomaa. Mee kallattiidhaan gara Muktaaritti isin deebisaa weelluu kanas walumaan nageenya. Muktaar hanga ta'e namoonni hubannoo argataniiru jedhee yaada hubannoowwan xiqqoo qaburraa isaaniif ibsuu yaaleera. Maarreen egaa walaabuu intarteementii seenuun illee hordofuu danda'u. Mee sirba kee yeroo dhiyoo gadhiiste kanatti otoo hin darbiin xiqqoo ishee warreen gara boodaa dhufanii tamsaasa kallattii nu daawwachaatti deemuuf mee ati tiyyaa kana dhaggeeffachiisnee gara dhumaarratti immoo yaa ijoollee meettaa gamaa kan jedhu xiqqoo ishee daawwachiisna. Atis egaa sooma guyyuma kaleessaa raawwatte waan ta'eef waan akkasiirra jirta. Mee xiqqoo ishee waliin daawwanna. Galatoon. tiyyaa ani keekeeti ati tiyyaa omu ani keeti hanga lubbuun tiyyatun jirtutti. Attamiin si malee gadhiisa garaa abdii jiruut
an abdadhu guyyaa gaafa rakkoo tanin an waammadhu guyyaa gaafa rakkoo me yaadadhu ati bakkee duraan jalqabne roo osoo ati jirtume maal dhabeetan ilaala kan biroo tiyyaa ani keeti ati tiyyaa omu ani keeti hanga lubbuun tiyyatun jirtutti Ayyee daawwattoota keenya egaa guutummaa kiliippii kana walaabuu entertainment irraa daawwachuu dandeessu. Egaa akkasuma irratti yoo isin qubsine gama sana deemtanii ilaaluu dhiisuu maltu sabateedhaaf. Mee Muktaar amma egaa ati jireenyaan gara ardii Awurooppaa kana keessa akka jirtu kiliippii kana immoo biyyatti akka hojjettudha kanatti dubbatte. Mee namoonni biroodhaa yookiis weellistoonni biroo wantoonni isaan daangessu danuudha. Dhimmi dinagdee jira. Lammaffaa immoo yoo hojjetanii gabaatti dhiyeessanis namni bituu dhiisuunis qormaata biroo ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu waan qulqulluuf waan gaarii akka hojjetaniidhaaf dhaamsa ati qabdu yookiis ergaan ati qabdu maalidha? Wanti ani wallistoota Oromoof dhaamu beektee adaduma keessa turtuun waasii galaa deema, hubachaa deemta. Maal yoo godhame viidiyoon Oromoo kunis kennu kuni akkamitti hojjetame sadarkaa isaa eegee hojjeta ka jedhu tokko. Lammata immoo sirboota sirbitu irratti wayita sirbitu wayita walaloo barreessitu yookaan immoo namni sii barreessu kasii ta'u waan sii gale sirbuu qabda. Jechoota babbareedaa filachuu qabda. Jechi afaan Oromoo bal'aa, jecha miidhagaa waan tokko jechuuf jecha 4, 5, 6, 10 ka qabuutu jira jecha. Jecha miidhagaa walaloo yeedaloo bareedaa qopheeffatanii mata duree bareedaa mata duree ka'aniif sanii guutummaatti waan kaateef san qofa irratti ka hundaa'u gubbaatti si jaaladha jettee dakatti si jibba kan hin jenne agartee jaalala taanaan jaalala miidhaga taanaan miidhaguma isiisan ka himu yookaan immoo gorsa taanaan gorsuma callaa ka himu agartee akkasitti bareechanii yoo baratanii irraa hojjetan kabiraa ammoo namoota meeshaa qindeessan kanallee filatanii laaluu irratti hojjechuutu barbaachisa. Jarjaranii hojjechuu dhiisuun hojjechuun namarra hin jiru. Sirbi tokko yoo nama bira ture miidhagaa deema, bareedaa deema, jaalataa deemta, sirreessaa deemta. Kanaafi wanta hojjennu
kana gabaarra baasuuf odoo hin ta'in gabayaan maal barbaaddi kan jedhu sana yaaduutu namarra jira. Maal hojjedhaa? Kennaa rabbi sii kenna irratti gargaaramtee waan gabayaan barbaadu. Namni maal barbaada? Sirbi afaan Oromoo jechuun maal jechuudha ka jedhu. Ragada qofa, shaggooyyee qofa, dhiichisa qofa agartee kana qofaa miti. Akkaataa biraattis hojjetamee akka addunyaan biraattis dhageettutti hojjetamee hin danda'ama ka jedhuun yaada qabaa. Artistoonni Oromoo diinagdeen hacuuccaan afaan Oromoorraa fi Oromiyaarra jiru kun akka dhiibbaa aartii Oromoo irratti godhu beekamaadha. Kanaafi kana hunda danda'anii yeroo irratti fudhatanii hojjetan waanuma bareedaa hojjetu jedhee tanan abdii qaba. Tole egaa guddaa galatoomii kabiroo immoo wanti kaasuu barbaadu sirba keessi lammaffaaf akka maxxansite tokkoon arge keessumaa ijoollee meettaa gamaa kan jedhu baay'ee dhageettii guddaa argateera. Sunis keessumaa amma YouTube irrattis egaa haga barbaadame ta'uu baatus gara 1,192 kan ta'udha. Anis yeroo garaagaraa qophiilee koodatti dhimma itti ba'eera. Waa'ee weelluu sanaa maal nutti himta? Maaliif irra deebitee hojjette? Icciitiinsaa maali? Waan nutti himtu qabdaa laa? Sirbi suni sirboota albama kiyyaa lammata irratti bahee baay'ee uummata biratti fudhatama argatee uummata Oromiyaa guutuu waliin wal na barsiise jechuudha. Sirbi kun immoo reediyoo fi televizyiina irratti sanuummoo bara roorroo san stuudiyoo keessa afaan Oromoo TV afaan Oromoo irratti waraabamee muddamaan jarjaraan koottaa baya osoo jedhan waraabnee fixnee sirba san namoonni baay'een haaromsiistee akka ol keettu ka jedhu yaada naa kennan. Anillee sirba uummata kiyyaan itti wal baradhee fi sirba jaalatamaa namoonni baay'een miimoorii isaanii keessaa qabanii kanaafi deebisee akka inni dijitaal ta'ee gara ammayyaa kanatti jijjiiramee raganni isaallee mul'atee akka jiraatuuf sirbi kun hojii kiyya kan uummataan wal na barsiise fudhatama guddaa uummata biratti argate zamana sanitti kanaafan irra deebi'ee hojjedhe. Egaa amma ati kan qopheessite weelluu kee kana ati tiyyaa jedhus ta'ee kanuma yeroo dhiyoo kana irra deebi'uudhaan ijoollee meettaa gamaa jedhu kana yuutuubii irratti qopheessite malee bifa siidiidhaan akkaataa namoota irra jireessa gahuu dandeessu waan yaadduuf karoorsite qabdaa laata? Hiyyaanne akkas gochuun amma hin danda'amu. Biyya keenya keessatti hin danda'amu. Teknooloojiin CD sun amma addunyaa irratti illee hafaa jira. Biyya keenyatti immoo ati waan akkasii hojjetachuudhaaf biyya san keessatti humna qabaachuu qabda. Humna maallaqaa odoo hin ta'in humna agartee nama agartee biirokiraasii hamaatu jira. Agartee galma argachuun bakka itti qopheessitu argachuun jira. Kana barbaaduun baay'ee nama rakkisaa. Ijoollee achi biyya jiranuu baay'ee rakkatan. Kanaaf CD baasuun namatti amma booda taree jira jechuudha. Amma gabayaan CD sun hin hojjetu. Sirba baaftee akkanuma YouTube irratti baaftee YouTube irraa galii argattuun yoo waan baafte san argatte malee CD itti baasuun akka hin danda'amne hubadhee irra gahee jira. Maaliif amma namni waan akka MP3, Spotify maal jedhanii gosa adda addaatu jira. Isarraa dhaggeeffata. Namni martinuu telefoona isaarraa dhaggeeffata malee makiina irratti isoo dhaggeeffatan konkolaataa irratti bluetooziin walitti qabsiisanii achumarraa dhaggeeffatan. Kanaaf gabayaan CD waan hafeef akkanumatti hojjedhe anilleen kana dura qoradhee irra gahee jechuudha. Biyya keenyatti illee nama hin baasu amma gabayaan CD albama guutuu hojjechuun. Tole egaa guddaa galatoomi gaaffii kana kan siif dhiyeessee keessumaa namoonni keenya irra jireessaa kutaalee Oromiyaa bal'oo baadiyyaa keessa jiraatu. Kana qofa immoo otoo hin taane tajaajilumti intarneetii kun iyyuu gama biyya keenyaa keessatti rakkoodha. Anumti iyyuu guyyaa keessummootan qaban ture keessummoonni koo injiinera kan ta'e darajjee beekii haaluma wal fakkaatuun immoo ogeessa federaalizimii kan ta'e mooneen hundarraa ture isaaniin kan marsaalee hawaasummaa irratti beeksisaatti ture. Rakkooma intarneetii irraa kan ka'e
sagantaan keenya itti fufuu hin dandeenye qulqullinni sagalee gara hamaatti ta'e waan ta'eef sagantaa kana yeroo biraatti dabarsuudhaaf dirqameera. Tarii namoonni yoo gaaffii akkasiitti kaasanii namoonni si jaallatanii si beekan isa jedhu kan gaaffii kana si gaafadhe Muktaar. Lakki asirra waa tokko sii dabala laal. Osoo amma siidiidhaanuu hojjetamee sirbi kuni gabaa Oromoo keessa galuu hin danda'u. Uummata Oromoo bira dhaquu hin danda'u. Maaliif waanuma maratu yakka. Gartee amma siidii tokko fuutee ati siidii kana gurguruudhaaf maaliidhaaf sirbuma kanayyuu har'a ati biyya san keessatti gabaa argachuuf ati gabaa irratti waa gurgurattee jiraachuuf maal hojjettee odoon ta'in eenyu waliin jirtaa, eenyuun deeggartaa, eenyu fakkaattaa, eenyu fa'a fakkaattaa waan jedhamutu laallama gartee. Malee kun sirba Oromoo saba Oromootiif afaan Oromoo hojjettee ka jedhu sun hin laalamu. Yoo hojjettee siidii san irrattis baafte immoo akkaataan sistamni gabaa itti to'atamu hin jiru. Kuni baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan turtii gabaabduu Weellisaa Muktaar Usmaan waliin taasisaatti jirru kiliippiima torban amma jirru kana keessa ati tiyya jettuu dhaamsa bareedduuf viidiyoo baay'ee qulqullina qabuudhaan kan inni hojjete isin biraan ga'uudhaaf jenne sagantaa gabaabduu otoo isin itti hin qabannee maarreen egaa isinis akka itti bohaaraa jirtan abdiin godha. Mee Muktaar weelluu makee ijoollee meettaa gamaa jenne kana xiqqoo ishee warreen nu daawwatan irraa dhageessisuu laata? Bareeda. Yeroo kennallee naaf laali sa'aatiin waliif kennine amma. Isaa jedhami yaabaliyyoo himatee Beesitira imaananii guutatee Maaliyyoo keessa madda walaabuu gubbaa Haatee sideetee shakkii bareedduu turbaayee. Ijoollee beektaa gama maali ijoollee waa fuuti kaalchine maali ijoollee waa fuuti kaalchine sitii suudhaan dhiisini yoo sidii seppaan koodhaan dhaalchine yoo sidii seppaan koodhaan dhaalchine.
Ayyee daawwattoota keenya egaa guutummaa kiliippii kanaa gamuma ilaabuu intarteementii irraa daawwadhaa isiniin jecha gaaffiif deebii keenya gara xumuruuf jirra Muktaar. Haala siyaasa Oromoo kana yeroo ammaa yoo ilaaltu ati dhaamsa maalii yookiis ergaa maalii qabda jechuun Oromoon yeroo har'aa kana yoo ilaalle atumtuu CD maxxansanii gabaarra oolchuuf sodaa wayii akka jiru kaastee kabroodha ammoo waanuma amma deemu kana hin taajjabda sabateedhaa fi akka artistii Oromoo yookiis weellisaa Oromoo tokkootti dhaamsa maalii qabdanu? Dhaamsi kiyya gabaabaa. Dhaamsi kiyya gabaabaa. Dhaamsi kiyya kanan waggaa 2 dura dubbadhe kanan waggaa 20 dura dubbadhe waan gabaabduu tokko. Oromoon walii galuu qaba. Oromoon wal tuffachuu dhiisuu qaba. Oromoon agartee tokko yoon ta'in eessayyuu ga'uu hin dandeenyu. Oromoon of lamaanii wal waraanuu hin qabnu jedheen amana. Oromoon obboleewwan lamaan wal waraanee akka wal hin moohanne kana 100% amana. Obboleessi lamaan wal lolee waliin injifatu. Gadoon gadoo dabalaa, dhiigni dhiiga dabalaa, wal tuffachuu dhiisanii rakkoo saba isaanii, rakkoo sabaa akka haatu Oromoon boonne, akka dargaggeessi Oromoon boonne, akka dargaggeessi Oromoon dhumne, Oromiyaan akka guddattu yoo barbaadan Oromiyaa keessa ka jiru rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa immoo odoo waliin tuffatin waliin taa'anii waliin haasa'aniiti. Wanti Oromiyaa Oromoo mara galcha. Wanti Oromiyaa wanti kiyya ilmaan tiyya marayyuu galcha. Dhimmi kiyya ilmaan tiyya hunda galcha. Ijoollee afran qabaa afranuu galcha. Dhimma isaaniiti dhimma kiyya irratti. Wanti mana kanaan nu hunda galcha ilmaan tiyya irraa kaase. Dhimmi Oromoo ilmaan Oromoo hunda galcha. Lakki ati sin galchu, lakki ati dadhabaadha, lakki ati homaan baaftu jedhanii oofuun waliin moosisu. Rakkoo keessaallee waliin baasu. Kuni anuu umrii kiyyatti arge. Homaa wanni ta'e hin jiru. Warri samii san gubbaa jiru lafatti gad deebi'ee jira. Humna ummataatu gad isa deebise. Galaanatu gad isa deebise. Galaanni sun galaana ummataati. Kanaaf yoo dhugumaaf namni Oromoof Oromiyaaf yaade dhuguma Oromoof Oromiyaaf yaade odoo waliin tuffatin, odoo maqaa waliin xureessin, odoo waliin jibbin taa'anii waliin haasa'uu. Haasaa namoonni jibba dhuunfaarraa ka'anii haasa'an. Hinaafuu dhiisuu. Jabaa kee amantee jala deemuu qabda. Jabaa Rabbi sii kenne. Si keessaa jabaa Rabbi sii baase, hayyuu Rabbi sii baase, nama siif dubbatu amanuu qabda, kabajuu qabda. Sii galee addunyaan tuni martuu jabaa ofii jala deemteeti, ka biyya ofii guddifatte. Waan tokko ijaare tokko balleesseeti miti, waan ijaarame irratti itti dabalaniiti. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ilmaan Oromoo nama Oromoo ta'ee dhalate hundaa galcha. Kanaaf keessattuu warri siyaasaa Oromoo oofaa jiran waan kaleessa akka kunoo karaa amma wayita ooftu bira dabartu kana kaleessa hin dagannu. Kaleessi sun kaleessa waan kalee ta'e hundi keenya hin beeyna. Akka kalee keessa turre hin beeyna. Akkamitti akka jijjiiramellee hin beeyna. Namoota kaaniif qoosaadha. Namoota kaaniif agartee yoo sii galuu baatte qoosaa qananiin har'aa tuni hin darbiti. Suuraa abbaa Isaayyee ilaaluun qofti gahaadha. Suuraa isaa ka ammaatii fi ka waggaa lamaan har'aa pikchara isaa jechuu kiyya. Egalee namni Oromoof yoo jedhe Oromoon waliin ajjeesu. Oromiyaafan hojjedhe yoo jette waliin ajjeeftu. Egalee aangoon hin darba, maallaqni hin darba.
wanni martinuun darba Oromiyaaf Oromoon garuu hin jiraatan. Maaliif namni kan wal ajjeefu? Maaliif wal xiqqeessina? Maaliif wal salphifna? Maaliif beekumsa murree ofii kennina? Maaliif beekumsa gartuu kenna qofaan murree kennina? Akkasitti ta'uun isarra hin jiru. Sii galee maaliif waanuma kalee san irra deebinee haasofna? Wanni kalee sun hin hojjetu. Sagaleen uummata Oromoo martuu dhagahamuu qaba. Anillee yoon dubbadhe akka nama tokkotti dhagahamuu qaba. Sii galee gartuu nu mee ani wanni nuti naan galle tokko beektaa yoo maraan kan na dhibu. Biyyi tun nagaa argattee jiraachuu fi Oromoon du'uu qaba. Du'uun qaba. Nagaa argachuu qabna. Uummanni Oromoo du'uun qabu. Namni biraallee du'uun qabu. Haasaadhaan fixachuu qaba. Oromoon tuffii dhiisuu qaba. Akkamitti har'a namni ciisee biyya gaafa biyya dhaqee miidiyaa biyyaa hedduu isaa irratti intarviina godhanii jiran. Maal hawwitaa saba kanaaf? Maal hawwitaa warra biyya bulchaniif? Maal wanni ati qabdu warra biyya bulchan kana warra ammallee irra deebi'ee jedha. Warra biyya bulchanii warra biyya kana bulchee aangoorraa bu'ee biyya isaa keessa nagaan taa'u rabbi isaan haa godhu. Kan hin baqanne kan hidhaan seenne. Nama Oromiyaa bulchu konyaarraa kaasee konyaa gartee ganda irraa kaasee nama Oromiyaa bulchu hunda nama biyya bulchee gaafa aangoorraa bu'e nagaan qotiisa isaatitti deebi'ee daldala isaatitti deebi'ee barsiisaa isaa ta'e mana barumsa isaatitti deebi'ee ka hidhaan seenne rabbi isaan haa godhu jedha. Ani ka biyyaan baqanne rabbi isaan haa godhu. Ka dhiigaan hin himamne rabbi isaan haa godhu jedha. Kana gochuuf immoo maaliif akkas jette Muktaar? Ani moo Eeyyeen. Rabbi isaan haa godhu akkas kanan jedhuufi yoo nama ajjeefte hin hidhamta, itti gaafatamta. Yoo saamte itti gaafatamta, yoo nama miite itti gaafatamta. Yoo nama miidhin, yoo saba kee miidhinoo akka ani siin jedhe kana taata. Saba kee keessa taata. Akka kunoo biyyaan jiru kana piraayim ministeriin waggaa 4 bulchee irraa bu'a. Paartii isaa keessaa baheeti yoo ikoonomistii ta'e kaampaanii dur itti qaxarame sanitti deebi'ee sii galee yoo barsiisaa ta'e yuunivarsiitii isaatti deebi'ee barsiisa. Yoo qeesii ta'e charchii isaatti deebi'ee lallaba. Sii galee wanti ani kana jedhuuf yoo nama miite nama jalaa dhokachuu hin dandeetta rabbi jalaan dhokattu. Sammuu kee jalaan dhokattu. Kanaaf Oromiyaa irraa duuta akka dhaabatu barbaanna. Dhaabonni siyaasaa Oromoo bakka 30 ta'anii warri kaleessa waliin hojjetan, warri kaleessa waggaa meeqa waliin ifaajan wal ganan argita. Ka dur ala tures, ka dur diina jala tures, ka amma diina jala uummanni Oromoo isa baases. Sii galee isaanuu jedhan. Walganuun kun hin baay'ata. Garuma mara jira. Nuti haga yoomitti Oromiyaan tuni dhiigdi. Haga yoomitti qeerroon Oromoo du'a. Maaliif qeerroon Oromoo rakkata? Dararaan kun maanurraa dhaabata? Warri aangoorra jiran hojjetanii kabajamanii biyya kanatti biyya bulchanii wayita bu'anii jedhan gaafa dullooman karaan isaanii hin banama. Gaara keessatti gara ta'etti karaa abaluu jedhanii waggaa 20 waggaa 30 erga inni aangoorraa bu'ee booda kennallee akkas ta'uu qaban. Akkas gochuuf immoo dhimmi biyya kanaa nagalchaa nama jedhe hundaa teechisanii waliin haasa'u. Ani yaada kana qaba nama jedhu nama immoo dandeettiin si caale tokko diina gootee lafa kaa'uun hin jiru. Namoota uummanni akka ijaatitti ilaalatu jibbuun sirra jiru. Dhabamsiisuun maqaa xureessuun maal gochuun kun amma dhaabbachuutu jira. Dhabloota waan san namarraa fudhatuu miti wanni kun agartee waan dheeraa isuma sanirra deebi'ee jedha. Oromoon wal ajjeesuu, wal hiraarsuu dhiisuu qaba. Maqaa wal balleessuu dhiisuu qaba. Jabaa isaa xiqqeessuu dhiisuu qaba. Nama tokko sabni jaalannaan, uummanni jaalannaan wanna ati jibbituuf tokkollee hin jiru. Nama saba namni sabni jaalate san ofitti qabdee jaalala sabaa san jaalala inni qabu san kan kee godhatta beekaa yoo taate, hayyoo yoo taate, qaroo yoo taate nama jibbuun sirra hin jiru. Namni du'a barbaadu hin jiru. Namni agartee lubbuu isaa tan ibiddatti bobeessuu barbaadu jiru dirqameeti.
Namni kan ibiddatti deemu. Dirqameeti maaliif akkas ta'a? Dhaloota kanaan. Waan kaleessa ta'e odoo argan. Uummanni kaleessa ofirraa waa jijjiire kuni yoo itti hammaattu uummatuma sana ammallee numa ka'a. Ofii ammoo wanni si gaddisiisu namoota kaaniif salphaadha. Namni agartee waan kana keessatti jiruun itti tolee itti qanani'ee jedhe isaaf salphaa. Ani kana jedhe waan akkanan jedhee bararra akkanan jedhee dubbadhee bar jedhanii warra akkasitti fa'a gammadantu jira. Kan akkasitti Oromoof hin ta'u. Oromoon haati Oromoo namni akka haati isaa boottu barbaadu jira. Namni akka obboleessi isaa jalaa du'u barbaadu jira hin jiru. Maaliif? Oromiyaa tasgabboofte yoom argachuu dandeenyu? Waggaa meeqa nutti himan? Wal tuffachuu hin qaban. Wal bira taa'anii waliin haasawuutu isaanirra jira. Ilmaan Oromoo marti. Jibbaan ta'uun irra hin jiru. Jedhee tanan amanaa jibbi eessayyuu nama hin geessu. Ilaalchi siyaasaa abbaan fedhe ilaalcha siyaasaa fedhe haa amanu. Garuu immoo waan saba keenna. Biyya kana paartii meeqatu jira? Paartii 15 16 akkanatu jira biyyuma kana. Biyya xiqqoo nama miliyoona 4. Paartiif yaada isaa laaltee kuni mana barumsaatiif yaada bareeda qaba. Mana yaalaa sagantaa yaalaatiif yaada bareeda qaba jennee akkasin laallee yoo isa kana kun immoo agartee taaksii waan horii baaftu sirraa xiqqeessa. Kun immoo waan akkanii si godha yoo ana aangootti ba'e isa san deeggartee bu'aa argachuuf paartii sanii sagalee kennite. Biyya kanatti paartiin Oromoo nama miliyoona 50 paartiin 30 40 miti dhibbayyuu yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu immoo wal ajjeesuu fi miti paartii dhaabbachuu kan isaan irra jiru. Uummanni Oromoo waliin Oromiyaa ijaaruuf obboleewwani. Ollaa fi sabaaf sablammii waliinuu hin jiraannaa jedhee dhaadata. Namni martinuu warri biyya bulchuu amma sabaaf sablammii waliin jiraanna jedha kuunillee sabaaf sablammii waliin akkamitti jiraanna aniifatu waliin jiraachuu dadhabne. Kana uummanni Oromoo waan kanarratti yaaduutu isarra jira. Duuti Oromiyaa irraa dhaabbachuutu isarra jira. Rabshaan Oromiyaa irraa dhaabatuutu isarra jira. Ilmaan Oromoo barumsa barachuutu isaanirra jiran. Har'a qurxummiin addunyaa ilmaan Oromoo nyaateeti. Ka quufe, ka qurxummiin quufe. Liibiyaatti akka gabraatti gurguramu. Yamanitti, Saawudiitti, Kuweetitti ammuma kana shamarran Oromoo ka biyyaa maallaqa galchan, kan saba isaanii tajaajilan, ka abbaa fi haadha isaanii jiraachisan, rakkachaa jiran biyya Arabaa kanatti. Ijoolleen Oromoo kumaatamaan maaltu fide kana? Hiyyummaa fide. Hiyyummaan maaltu fide? Biyyatu nagaa hin qabne namni hiyyooma. Namni hojiin hojjetu. Nagaan argatu. Nagaa wal dhooguu, mataa jabaachuu dhiisuu, siyaasaa walii kennaniiti, walirraa fuudhaniiti. Nama yaada siin faallaa qabu immoo diina jettee ramaduun sirra hin jiru. Haga dhufee qawwee sitti hin deeminitti. Sii galee nama qawween itti deemte immoo si jilbiiffachiisu itti lakkinan jilbiiffachiisu jetta obboleessaaf gadi hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo waraana walirraa dhaabuu qaba. Araara wal jidduutti buusuu qaba. Kun waan agartee baay'ee emotional nama godhuu waan gaafii deebii dhabduufi maaliif Oromoo wal ajjeesa? Sabaaf sablammiin gara biraa nagahan jiraata. Maaliif Oromiyaa keessatti qofti duuti ta'a? Itoophiyaan tun yoo dur kaabaa namni itti ka'e yoo jedhan Oromooti itti fe'ama. Kibbaa namni itti ka'e yoo jedhan Oromooti itti fe'ama. Baadiyyaatti kan Oromooti itti fe'ama. Baadiyyaa jedhan Oromooti itti fe'ama. Hayyee gaafa mootu garri biraa nagaa ta'e mootu gara namatti Oromootti immoo nuti walitti kaana. Ta'uu hin qabu. Kuni haa dhaabbatu. Afaan tokko ta'uu qabna. Nama yaada siin faallaa qabu tokko barri kun hin darba. Aangoon illee hin darba. Aangoon hin darba. Barri hin darba. Waggaa 20 waggaa 30 hin jiraatu. Nama erga dabartee seenaan kee barreeffamee ijoolleen seenaa kee barattee akka kee ta'uu akka hawwitu ta'uu qaba. Warri biyya bulchu. Sii galee abaluun sun akkasi du'e jettee abaaramaa reeffi keellee abaaramuu isarra hin jiru. Yaaduu qabda. Ilmaan tee biyyaa baqattee ilmaan namicha saniiti. Warra namicha saniiti jedhamee zarii biyyaa baqachiisuun barbaachisaa miti. Mari'atanii waliin haasayanii Oromiyaan kana barbaadde. Lakki kanan barbaaddu. Namni Oromoon bakka buufatee hin jiru. Oromoon carraa isaa murteeffatu jedha namni martinuu. Hayyee uummata gaafatta. Maal barbaaddu Oromoo jedhanii jireen kun Oromoof kennamuutu isarra jira. Sii galee duuti Oromoo irraa dhaabbachuutu jira.
haa ta'u guddaa galatoomi Muktaar egaa weellistoota biroo waliin yeroo biroo qophii biroo qabaannaa dhaamsi kee garuu dhaamsa baay'ee jabaaf ergaa guddoo waan ta'eedhaaf kan isin dhaggeeffachuudhaaf dirqame egaa guyyaan har'aa biyyoota nuyi jiraannu keessatti keessumaa Memorial Day jedhama biyya nuyi jiraannutti addattiyyuu bifa addaan kabajama kana jechuun namoota qabsoo keessatti yookiin seenaa garaagaraa keessatti darban akkaataa garaagaraan yaadatu maatii irraa kaasanii hanga biyyaatti jechuudha. Tarii egaa yaadannoon yookiis dhaamsi ati dabarsitee yaadannoon isaa wareegamtoota ilmaan Oromoo baroota dheeraa keessatti darbanii fi qeerroof qarree Oromoo badhaafaa ta'uun jedha. Kanaaf gaaffiif deebii koo asumatti xumuruufan dirqama akka artistiitti yaadonni bilisoomne hin bilisoomne jedhu falmii hedduu kaaseera. Dhimmoota kanaaf kanneen biroo irratti yeroo dubbanna garuu dhaamsumti keeyyuu maal akka ta'e namaaf gala sabateef guddaa galatoomi qophii kanayyuu guyyaa kanayyuu bifa addaan nu yaadachiiste waan ta'eef tarii egaa weelluma ati gidduu kana gadhiiste ati tiyyaa kan jettu ishee irratti haasofna jennee achumaan garuu dhaamsa jabduu nuuf dabarsiteef guddaa galatoomi dhaamsi kee saba Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oos ta'e biyya bakkee akkasuma immoo jaarmiyaalee siyaasaas ta'e qaama biyyattii bulchaan jira aangoo olaanaan qaba jedhuufis dhaamsa guddaadha waan ta'eef guddaa galatoomi ulfaadhu Muktaar. Galatoome tillee carraa kana naa kennuu fi galatoome jiraadhu. Ayyeen hordoftoota keenya yeroo biraa keessummoota biroo waliin walgeenya har'aaf qophii keenya asumatti raawwannaa kan warreen aktiivistoota biyya keessaa ta'anii kanneen akka injiinar Darajjee Beekii fi Moolenus hundarraa isiniif dhiyeessuuf ture itti nuuf hin milkannee garuu turtii bareedaaf dhaamsa jabaa weellisaa Oromoo beekamaa Muktaar Usmaan-Sheekaa waliin turtii taasisneerra. YouTubein asirratti argitanis karma isaadha waan ta'eef daawwadhaan isin jira yeroo biroo qophii biroodhaan walitti deebina keessumaa warreen Minneapolis Oromiyaa xiqqoo jettan naannoo Cedar Riverside jedhamutti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii akka malee dabalee waan jiruudhaaf namoonni keenya sochii kam keessatti of eeggadhaan asumaan dhaamsa qophee kooti yeroo gaarii galatoomi ulfaadhu. Galatoom nagaatti.